ajaa'iba abdiitu na qolisiise. Abdiin ani jaalalli gaaddisirraa na qabee ani yeroo hundumaayyuu yeroon ishee mana baatullee yeroo isin suuqii deemtullee yeroo isin gadi ba'aa yeroo isin gabbaatu hundumaayyuu bakka ani hin bu'aa hin yaadaa gaaddiseef na godha qalbiin tiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha anillee naga jira alhamdulillah galata rabbii. Warroonni chaanaalii keenya nuun jajjabeessaa jirtan hedduutu akka galatooma. Warroonni haaraa taatan subscribe godhaa, like illee share illee comment illee nu barreessaa isin jenna. Akkasii isin jechuu barbaada waa'een abdii dhuguma rabbii dubbachuuf har'a baay'eetu qonqolfee hojjetu dhugaa sanatti fakkaata. Wallahi baay'een kolfee. Maaliif abdiin namni tokko laala dargaggeessi tokko yeroo dargaggummaa keetii xaxama fakkeenya jaalalli yeroo si qabu nama sirriitti jaalata. Si dhugaadha si boojisa. Booyee beeka nama jaaladhee booyee beeka. Gaarummaa ani sana jaaburra. Mee yeroo biyyatti nama jaalatan boottanii beeku. Wallahi billah yeroo biyyatti nama jaaladhe booheen beeku. Yeroo biyya ambaa dhufee nama jaaladhe keessatti immoo booyee beeka. Maali ni gaafni akkasii? Taarika natti sanii. Garuu waan isin ajaa'ibu waan nama ajaa'ibu waa'een abdiiti. Waa'een abdii yoo dubbatu gaaddisee yeroo mana baatullee yeroo isin suuqii deemtullee yeroo akkasin jiraamiti namni ogurii yookiin ollaadha. Koo maal jechuun jiraamiti hin yaadaa jedhe. Abdii nama sadarkaa kam keessa jira beektu? Abdii waan itti goota jedha garoonni sana lafa lamii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maal dubbachuun barbaade? Dhugumatti namni sadarkaa ijoollummaa isaatti jaalalli nama boojisa. Ani mucaa jaaladheen ture isinitti hima. Jaaladheen ture likki mucichillee sa'a sanitti qalqa jedha. Anis qalqa jedha. Isarra isatti jaalanna biyyarraa. Jaalalli biyya ormaa kisee namni biyya ormaatti jaalate ni boqa. Dhuguma rabbii dubbachuuf boo'een beeka. Bakka sakandii taqqin online irraa baduu isaa barbaadu. Inni limuu nama bal'isee yaadu. Nama bal'isee yaadu dhugaatti yaada qaba. Bakka na barreessee ba'a. Na barreessee ba'a. Na dubbisu malee hin ba'u. Maaliif bakka walii barreessina likkiti jettu sa'aatii walii inni. Ganamas na dubbisa galgalas na dubbisa hin ba'a bakka. Sa'aatii ture immoo na balbila. Otuma akkas goonu jaalalli akkana jechuudha jechuudha isin jedhee sadarkaa keessatti jaalalli nama maraacha si boojisa. Isuma dhugaati abdii. Abdii nama sadarkaan inni itti jiru sadarkaa dargaggummaa sadarkaa yoo nama tokko jaalatanii namni sun akka raaffaare inni mootuu gaaddisee waan itti gootee raaga kanarraa hiiki mallaqa si kafala jedhaan miti. Taani allahu alamii garuu mootuyyuu abdii amma jaalalli gaaddisee maaliif bakka carraa ta'uu danda'a. Maaliif jettanii rabbiin waan xiqqishuu si kitaba. Waan xiqqishuuf bultii teessi ijaara waan gudduuf waan biyyaan hin jiraamite kanaaf waan xiqqoo tana amma mucaan kun waa hedduu isaaniitti deemaa ture dubbiin achi gaaddiseen irraa hidhee gaaddiseen sirrii nyaachiftee gaaddiseen akkana gootee abdii maal jette inni waan kun ubra taree minyoota illee fidee akkasiin achi baatu gaafa isiin amma mana keessaa hin baay'atutti abdiin himuufiyyuu hin baatu jecha jira. Bakka jaalalli qabee jira. Jaalala isa oqaan beektu miti. Jaalala isa oqaa sanii jechuudha. Waa'ee dubbii hiyyallee hin geessanitti isinii deebi'a. Waa'ee ani akkamitti akka keessa taree maal keessa akka mucicha jaaladhee ture. Waa'ee akkas jechuudha. Akka abdii san ta'e anis akka abdii kana ta'ee beeka jechuuf isiniin jedhee beektu. Atillee warroonni na daawwatan kun jaalala keessatti ni moolta. Dhugaa rabbii dubbachuu. Wanni jaalalli nama hin goone jiru. Jaalalli nama maraacha. Sadarkaa ofiitti jaalalli nama maraacha jechuudha. Anamma garuu jechuudha homaa natti fakkaatu. Maaliif darbee jira jaalala jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada abdiin sadarkaa ho'aa keessa jira. Kaan immoo rabbiin sababii jara walitti hidhuu danda'a. Hin baatu murteessee jira jechuudha. Mana kanaan baatu narraa hiikee tabii jettu dhugumaa jechuus ta'uu danda'a. Maaliif akkas jedhanii jechuudha. Gara haasaatitti akka deebinu ta'e yeroo ijoollummaati sadarkaa ijoollummaa kana keessa akka waan jiruutti ilaalan galgala yeroo viidiyoo isaa warra dhufetti dhugumatti nan kolfee binni irraa godha jechuudha. Haa ta'u garuu mana hin jiru. Rabbiin na baase oduu jarri mana jiraatte sila maaluma akkatti mirqaantee kolfiti yaanana waan keenyarraan beekan isaan jechuudha. Gara akka kanatti isaanitti naasu isaanitti sun kolfu maaliif
ummataa miti waan ta'eef. Kanaaf abdiin sadarkaa dargaggummaa keessa jira. Jaalala qabaa jira. Jaalalli maraachaa jira. Jaalalli yoo nama qabe nama maraacha. Jaalalli yoo akka isheessi qaban amma ijoolleen tokko tokko maalitti dafanii mana xalabaatti ba'anii yaani heerumaaf jarjara sadarkaa sanitti jaalalli nama akkatti of qabe malatti si dabarsa. Garuu nama of qabee nama waan sanarraa bakka isin jedhee jireenya kee xuufadhaa dalagadha jedhetti dhugaa rabbi dubachuuf bakka hin qaban jechuudha. Garuu jaalalli badaadha. Namaan akka isaan jiru maaltu akkatti bal nama godharee jaalala waan ta'eef isin jechuu barbaade. Waa'ee dhimma kiyyaatiitti yoo isin deebi'u ta'e waa'ee dhimma kiyyaa yeroo jaalala san keessa ture isinitti kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatulleedha. Baay'ee namatti tola garuu. Baay'ee nama nama jedha jechuudha. Yeroo sanitti dhugaa rabbi isiniif hin xumura bakka walii oduu barreessinu ka injiraamiti akkanumatti shakkuun injiraamitiire. Ani telegiraama yeroo isaan telegiraama biyyaatiin banadhe. Telegiraama lakkoofsa biyyaatiin banadhe. Gaafa kana shakkuun eegale. Dhiira kanallee guutuu namanina onni isin hin jedheef. Shakkuun eegalee oduma akkas ta'uu gaaf kaanii yeroo summaa inni irreechaa deeme gurbicha jechuudha. Guyyaa irreechaa sana dubbiin amma dhufu addi koo akaasanitti anima waan ilmaan kee qaboo isantu garaana nyaataa mallee. Achumaanii ka'eetiin amma lakkoofsa haara banee haasawaa eegale. Lakkoofsichi biyyoo ta'uu bilbilee rakkoo dhumatiin bilbilee lakkoofsa akkana jedhee hidhimee eettuma barreessa egaa. Asiin naa barreessa. Garuu nama gaarii ture jechuudha. Amala isa dinqisiifadhaa haala amala isaatii dargaggeessa yeroo isaatti abbaa fettuun ni haasa'a. Waa hedduu keessa anaa hojjettiin tagaa isillee saba biraati nuti lachinuu wanni nuti godhin hin qabnu jechuudha. Wanti nuti godhin hin qabnu gaaf kaanii barreessuu eegale. Irreechaan sun xumuramee galee erga ta'ee barreessuutti gatteenne inni garasallee hin barreessadha. Anallee hin barreessaa isa jedhu taamaa nyaata jechuu eegale. Rabbi na halisu garuu amma footuma ijoollee tokko fuudhee itti erge. Akkatti irreecha keessa ergee gisee sana irreecha footoo kana namni akkuma ajaa'ibatti gadhiisan ture akkuma ajaa'ibatti jawaa fuudhee footuma namaa fuudhee itti erge. Namni tokko jala deemee telegiraama jala buusallee footoo sanis. Erga gaafa kaane inni kama duraan akkasitti na dubbisuusan kama duraan sakandii odoo nan dubbisin hin bulu odoo nan dubbisin ganama salkan qixxeeffaa jechuudha halkan qixxeeffaa ga'ee naa bilbilufaa amma gaafa ani suuraa kana itti ergu eegale eessa jira taa'ee eegale gaafa dhiirri barii wallaahi dhiirri badduudha. Dhiirri oduu asii si bira jirtu asiin bakka biraa jirti yaanni seetu. Amma achiin ka'e waan akka dubbanne. Gaaf kaanii amma gara kana akkasuma oduu ta'u xiqqoodhe oduma dubbisu sa'aatii onlaayinii irra inni jiru saniin dubbisa akkuma duritti oduma dubbisu gaaf kanatti maal godheere laxxi godhee irraa dhaabadha. Imicha telegiraama walii barreessinaa yaani messengerallee walii barreessinaa ta'u garuu telegiraama akkatti godhee irraa dhaabadhe messengerumaan dubbisuu eegalee gaafaatti shakkee maaliif naan bilbilee jedhee na gaafatee laga akkanumatti maal jedhee sure. Laga inni asiin ammas gaafa isa dhumaa ani amma chaansii isa dhumaa itti kennuu hindaa halkan qixxee onlaayinii gubbaa jira. Garuu duraan gisee tokko irraa baana. Gisee tokko ani irraan ba'a innis hin ba'a. Ani riyyaatti takkallee laatu waan isin ajaa'iburra. Akka waan inni baafna. Achirraa amman ka'ee gurbichi gaafa kaanii halkan qixxee irra baadamaqee ka'ee onlaayinii laatu onlaayinii jira. Itti barreessee edaan qabsi ammatu barreessaa jira beekaga. Bilbila sana dhiisee kan biraatti rafee ka'ee jedhu sama onlaayinii irra jira. Itti barreessee yoo jedhu innis immoo naa barreessee. Anuma barreessaa beekaa lachin gaaf kaanii amma chaansii isa dhumaa kennuu fayyada. Itti barreessee maal goota akkana onlaayinii irra jennaan lakkii xiqqoo wanta jedhee naatti hime. Achumaan amma ka'ee saniin barreesse kanallee barreessaaf kaane. Sanillee barreesse kanallee barreessa anumatu jana beekaa gara lachin. Chaansii isa dhumaati immoo guyyaa kana jechuudha.
ammas ka'ee akkasa koo ijoolletu na fakkaata ijoolleen yeroo san abbo guyyaa rafaa oolanii halkanii waan taa'ee jechuudha. Ammas akkasumatti taa'ee itti yaada asiin itti barreessaa kanaan irraa bahee jechuudha bilbila isaa kiyyaa kanaan irraa bahee kan itti barreessee ka'ee gaaf kaanitti amma kanallee irraa dhaabadda. Chas isa dhumaatti inni nan beekaa inni immoo biraatti jedheen haasofsiisa. Yoon ada walu irraan kaasuu bilbila qaxxaa hunda waliin jedhaani amma gaaf kaanii akkasuma barreessaa halkan kana likli cimcim godhe janaan booda bilbila kanaan irraa baatee siin jedhee gattaa'e sagalee naa ergu eegale kalaas jedhee sanillee itti barreessine kanallee itti barreessine lachinuu isa dhufe jechuudha. Maaliif isa dhufe? Amma gaafa kana lachinuu dhufe. Messenjera qofaan nagaa gaafadhee dhiisa. Messenjera qofaan nagaa gaafadhee dhiisa. Gaafa kaanitti messenjera qofaan nagaa gaafadheen dhiisa. Amma shakkuu keessa galee na fakkaata. Ani immoo telegiraama lachinu isaan barreessuun dhaabe. Kiyyalleen dhaabe kajanaan dhaabe gaaf kaanee turree achirraa kaanee bakka taasisa jennaan lakkisin barbaadu. Maaliif nan barbaanne nani? Ati tarii nama biraa qabaachuu danda'a jedhee amma gaafa itti dhiyeessa. Hin gaafadhaan hin qabu akkas-akkasinaan jedhe lakki ragaatu jira hin gaabbitaa jedhe. Akkasii lakkinaan jedhe isin sitti haasofte suni bara obboleettii xiyyaa anaatu lakkoofsa kee fuudhee obboleettii xiyyaa kennee. Akkasii akkasii. Akka nagoo tarii maanaan jedhe ani maassi godhee ufi keetii deemtee ufi keetii anaafatu wanni haasofne waan bira. Ati mootu yoo fi keetii deemtee jedha. Gaafa kaanis saalfatee balleessan kiyyaa dhiifama naa godhe. Balleessan keetii ani kana miti kana malee waan jiran akkuma kana janaan jentu nama birallee janaan jenta jenneeni ana achirraa bakka mucichi jechuudha. Achirraayi maasalaama karaan isallee rabbi karaa hiru anallee rabbi karaa haa hiru jedhe garuu immoo erga gisee saniiti immoo dhiironni yeroo sitti haasa'an yeroo namatti haasa'an kiiban hundi isaaniitu jechuudha. Hundumtuu anaaf hiriyaatti yaallee taa'anii nama tokko haasofsiisnee turre waa dhiira taatan dhuguma rabbi ittiin jaalatina. Galtee rabbii waa riskii teessii kennan dhabdu jechuudha. Galtee jechuudha. Galtee abbaa keetiitti yaadu maaliif riskiin keekaa rabbiin ganama yaama yeroo san taanama akkamitti yeroo san yeroo kiyya gubee akkamitti ilmaan kiyya boo'isantu garaana nyaata maaliif ofii akka faayidaa takkan qabu. Dhiira boo'u jechuun wallaahi dhasee kasaara keessa jechuudha. Kasaara nama kasaaraa seene. Dhiira boo'u jechuun nama kasaaraa seene. An bakka dhiira humaa natti fakkaattu. Uumaan tokko amma fakkeenyaaf kajaa nama jaalatoo dhufu hundi isiitu kijiba bichaa hundi isiitu mallaqa barbaadde. Kakaayoo hin beeku kan jiraaf hin jiru. Rabbiin kakaayoo mootiyyuu isinii haa hiruu isinii jedhu obboleen kiyya. Akkas isin jechuun barbaade har'a icciitii qeellee baasee jira laa ilaaha illallah. Ganaadha ganaa isinii baasee yoo argisu wanna nama jaaladha irratti ta'e namni jaalatee waan ta'e kana warroota na beekantu jira. Akkasii isin jechuun barbaade wallahi namni jireenya ilma namaa kana keessatti namni muudannoo dhabne jiru akkatti boo'e waa'ee abdiitirraan kaasee jechuudha. Abdii keessa boochisu kana. Jaalala malee gaaddisee waatti boona gaaddisellee waatti bootu akkasii abboo ofiiyyuu iddoo qalbii takkaan gara tokko deebi'ee bareeda ta'e kana isin jechuun barbaada viidiyoo kiyyaadhaan asumarratti dhaabaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuti uummata kiyya uummata qeeshtii uummata jaalalaa baay'isin jaaladhaa baay'isin kabaja wallaahi lasee na jajjabeessaa jirtu akkuma ta'ettoo garanallee garasillee baay'inaa galatoomaa isin jechuun barbaada hojjettoota kabajamtoota kiyya akkas isin jechuun barbaada. Like godhaa, share godhaa, yaada keessan naa barreessaa. Namoonni muudannoo qabdanii, namoonni seenaa qabdan, namoonni gaafii barbaadan na gaafachuu dandeenya. Mirga keessan isin eeyyamee jira. Gara barbaadanii waan barbaadan na gaafadhaa. Isin jechuu barbaadaa. Oroonni kanuma. Inshaallah viidiyoo itti aanutti walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.